Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadallee viidiyoo biraatiin isin deebi'ee jira jechuudha. Viidiyoo kana hojjechuuf na kakaasee keessattuu warra Beerut keessa jirataniif rakkoo baay'ee uumamaa jira jechuudha sammoona kana. Ani garuu viidiyoo kana isin hojjedhe yaanni haddatti ka biraatiin qabadhee isin deebi'eetti viidiyoo biyya keessaa na bira gahe ergaa guddaa biyya keessaa na bira gahe jira. Isin dabarsa jedhee yaade garuu haddallee isallee irruma tareet rakkoon kanaan ammotiyyuu lammiileen Itoophiyaa kamuu akka miidhamuu hin qabne jedhee kana yaadu kana nan qabadhee isin deebi'ee jechuudha viidiyoo kana hundi keessaniyyuu haga dhumaatti dhaggeeffattanii hiriyoota keessaniif sheer akka gootan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha. Lammiif yaaduu qaba birriidhaan wal gargaaru yookaan ammotiyyuu humnaan bira jiraattee gargaaru osoo hin taane waan kanaan dhagahanii akka irraa of eegan akka viidiyoo tana sheer gootan isin gaafadha jechuudha. Akkuma beekamu biyya Beerut keessa biyyi amma rakkoon kun ka'aa jiru biyya Beerut kana keessa erga rakkoo kaasanii ji'a lama jechuudha. Jidduudhaan wanni martuu cufamee ture haga torbee lama waan hunda cufanii haga yuunivarsiitii haga mana barumsa hundayyuu cufanii mootiyyuu deebisanii bananii hojiirra jiran jechuudha. Ammallee guyyaa tokko hojjetanii guyyaa tokko hin dhiisanii rakkoon akkuma jirutti hiriirri sammootiyyuu akkuma baheetti jechuudha. Kaleessa warri televizyiina ilaaltan hundisaa kamiyyuu Beerut akka mataa miilan hiriirarra jiran jechuudha. Kaleessa warra argitan yaa ta'uyyuu malee isaan hiriira yaa bahaniyyuu malee isaan akka jiranii hiriira haa bahan malee mana keessatti maaltu ta'aa jira isa jedhu ni jira jechuudha. Namoonni amma isin bakka manni gaariin isin gahe akka gaarii jiraachuu dandeessanii ijoollee tokko akkam godhanii amma fakkeenyaaf waggaa lama fixxee gizee waggaa sadaffaa jalqabdutti akka beekamutti jechuudha $50 dabalamaa fi amma erga cikichikii yookaan ammoo tuyyuu rakkoon kun ka'ee nu $1 hin qabnu eessaa fuunee isin daballa kan jedhu ijoolleen waggaa 4 waggaa 5 iyyuu kan $200 akkas hojjetantu jira jechuudha. Itti dabalanii fi ka'ee erga rakkoon kun ka'ee hin daballu eessaa fuunee isin kennina wanti jedhamu ni jira jechuudha yaa obboleeyyan kiyya. Kunis ammotiyyuu ani akkas godhaa osoo hin taane rakkoo kanarraa akka of eegdan jedheetti kana viidiyoo tana qabadhee isin deebi'ee viidiyoo tana hundaa'u akka sheer gootan abdiin qaba keessattuu wanni ta'ame jechuudha. Warri televizyiinaan argitanii dhugumatti baay'ee keessi goona tuqameeti kana nama viidiyoo kana daddafeetu isin biraan ga'uuf deemu jechuudha. Yeroo isaan hiriira bahanitti namni yeroo isaan harabdoonni yeroo isaan hiriira bahanitti namni homaa hin qabne jechuudha kan beelan dhumaa jiran hin jiran. Kan homaa hin qabne kan isaan hojii hin qabne kan harkaa qaban of harka bitanii gabaa yoo deeman yookaan mootiyyuu suppermaarkeetii kan deeman yoo ta'e waan xiqqoodhaan homaa bitatanii hin galanii baay'ee rakkina guddaarra jiran jechuudha. Yaa mootiyyuu akkuma argitan kan hiriira bahanillee nu homaa hin qabnu kan nu qabnu nurraa saamanii lafaan ijaara jedhanii waan karaa badeen ijaara jedhanii nurraa fuudhanii nu maal nyaannaa nu maal dhuyna maal uffannaadha kan isaan hiriirarra ba'an jechuudha. Kan mootiyyuu kama qabanu warri hojii qabuyyuu fakkeenyaaf warri hojii qabuyyuu kan barsiisu akkasuma kan yuunivarsiitii kompiitara adda addaa hojjetuyyuu kan baankiidhaa qaban birri isaaniitiif iyyuu kennaa hin jiran. Kana kan isaan hiriira bahanii ammotiyyuu dhugumatti namni rakkoodhaan miidhamaa jiru ni jira. Sunniin maal godhanii mana gandaa itti seenanii cabsaniitiin hojjettuu jiraattota warra sirnankaa jechuudha. Nama lamatu du'e nama lama ajjeesan jechuudha kan mana keessa hojjetanii isaan yeroo hiriira bahanitti mana 7 cabsaniit kan isaan itti seenanii hatan jechuudha. Yeroo mana itti seenanii hatanitti gaa hojjettuun tun hin jirti ijoollee lamaan ajjeesaniiti kan isaan saaman jechuudha. Kana wanni ta'amaa jiru baay'ee natti ulfaate hagan isin biraan gahuutti muddame dhugaa dubbachuudhaaf maaliif sababa kanaa namootiyyuu akka isin namu argitan jala hin banne barri amma isaan fakkaatanii itti seenaniiti gaxariis miti kun ta'ee katamaatti jechuudha. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyya bakka jirtan hundatti isaan gadi bahanuu baatanii isaan mana jiraatanii manaallee jiraachuu yoo baatan nama tokko jalaayyuu akka barri hin banne
akkasuma yoo isaan mana jiraatan yoo alaa kan waa rukutamu ta'e isaanitti hima malee hadaraa keessan isin jalaa hin banina isin jedha. Irra caalii warri jiraattonni as keessa jiraatan irra caaliin isaanii mana lama qaban jechuudha. Gatarii fi katamaadha qabanii kara lachuttu hadaraa keessan akka nama tokko jalaayyuu hoo isaan jiraatanii jiraachuu baatanii nama tokko jalaayyuu akka hin banne jechuudha. Kun ammoo isaan irraan kanaaf nus miidhamuu hin oollu jechuudha. Kanaaf hadaraa keessan isin haa ta'u warri dhageessan dhageessanii warri nageenya mootiyyuu wanna akkanaa ta'amaa jira jechuudha. Samoona kana wanni hin taane hin jiru jechuudha. Namni erga beela'ee erga waan nyaatu dhabee erga waan fuudhu dhabee akkas gochaa jira waan ta'eef waan akkanaa kana isin of eeggadhaa. Waan wafee yoo haa ta'u isaan mana jiraatan ammallee irra deddeebi'a isaan mana jiraatanii jiraachuu baatanii nama tokko jala barri hin banina. Annugaan isin hin jedha isaan yoo kan ala bahan ta'e isaan ofii qulfii ofii qabataniis bahanii yoo dhufan ofii isaaniitti banatan. Kanaan kan alatti nama tokko jala akka hin bannen isin hin jedha. Annugaan isin dubbadha baay'een gadda jechuudha. Baay'een gadde. Ani yeroo san isheen dhufte jechaa natti dhufte jechuudha. Maal ta'e kaayee rifadhee nama tokko jalaa barri hin banini jettee baay'ee na sodaachiste jechuudha. Ani nama tokko jalaa yoo hin banu isaanuu hin banan dhugaan isinitti dubbadhaan isaanuu hin bananii kun barriin isaan alaan kan dawwalu hin jira keessan laalan jechuudha. Hin laalanii aga eenyummaa isaa addaan baafatanitti baay'ee sodaatan jechuudha. Hin banani. Kan isaan sodaatan ammoo isin daffartanii akka hin banneen isin jedha. Hadaraa viidiyoo tana hundaafu sheer akka gootan abdiin isin qaba. Baay'ee rakkootu jira. Rakkoon ammootu iyyuu kan isaan irra gahe darbee nus miidhuu hin oolu jechuudha. Akkuma isin jedhe kaa birrii herga dabaleen fittillee birrii deebisanii kan irraa qabatantu jira. Akkasuma ammootu iyyuu kan isin irraa qabdanillee kan isinii kennaa hin jirretu jira jechuudha. Akkuma dhiyoo kana kaasetti dolara kan biraa qabdan fudhadhaan isin jedhee ture. Ani kan ji'a 5 kan ji'a 6 maal haganan biraa qaba ani gaafannaan naa kennu didde warri jettanii koomentii jalatti kennitan baay'ee isaan arge jechuudha. Baay'ee ulfaata. Waa'ee birrii kana irratti kan lubbuu namaa balleessu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Isa argachuuf jecha kan nu biyya keenya baane jaalanneeti miti. Kanaaf jecha birrii keessanillee haga danda'ameen gaafadha. Namni nuyi jechuun jiraatan as keessa harki qalleeyyiinis jira akkasumas yoo of danda'ee jiraatus ni jira. Akkas warri ta'e sunniin ni jira kun akkuma Itoophiyaa wal keessa jiraatu san as keessa illee ni jira waan ta'eef manni hundi tokko miti jechuun hin danda'amu. Kanaaf haga danda'ameen birrii keessanillee itti deddeebitanii gaafattanii osoo irraa fudhattanii isaan baankiidhaa hin qabanii kennuu fi yaabatan malee hin qabanii. Kanaaf itti deddeebitanii akka fudhatan kan duraan immoo isin dabalanii deebisanii isin irraa fudhatan ani san waanan jedhu hin qabu dhugaa rabbi waanan dubbadhu hin qabu jechuudha. Baay'ee ulfaata. Kanaaf kan amman viidiyoo tana sirriitti nama muddamsiisee isin biraan gahe nama tokko jalaa akka barri hin banne yeroo isaan mana hin jirretti ta'e yeroo isaan mana jiranitti hadaraa keessan isin hin jedha jechuun namni lammiidhaaf yaadu hagana dhaamsatan oon isin biraan gahe kaduraan kan jalaa bantan yoo ta'e hagan ammoo kana namni isin biraan gahee kan dhiista yoo ta'e anaafis gaarii ta'a. Waa hedduudha.